nama yaaddisa. Uummanni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Rakkoon uummata keenyaa uummanni keenya keessa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha. Harargee keessatti rakkoon akkanaa kun ni jiraata jee yaadeetu hin beeku ani. Wanni ajaa'iba isinitti. Waliin haa daawwannu. Himee fituun danda'e afaaniin odeesse baadiyyaa waan fakkaatu keessa siisi geesse. Himee fituun danda'e afaaniin odeesse baadiyyaa waan fakkaatu keessa siisi geesse. Bareeda baadiyyaadha daawwattee akka gubtu eegatee dubbata ka'inaa hojii hootoo. Namumaan taaguutu. Haroo tortortuu tana dhugaa jira bishaan dhugaatii dhabuudhaan bishaan qulqulluu dhabuudhaan haroo tortortuu tana waraabbatee hawaasni dhugaa garaa kaasaan fa'aa qabamaa akkasii rakkoo meeqaa jala jiran namni garaa kaasaan qabamaa fa'aa jira ijoolleen daa'imman raammuun baratti guramtee raammoo fakkaataadha. Rakkoo jira jechuudha. Rakkoo guddoo qabna bishaan bokkaa manguddoo abbootuma keenya irraa kaaneeti. Bootiin keenya tokkoteen baasee ittuma if barteeti. Ittuma if barre malee yeroo hangana banuu ga'ee hin qabne duraan itti if barre asimaa ijoollummaarraa. Ijoollummaarraa ittuma if bartan. akkuma manguddoon qottu qonnee nutis keessaa waggaa galaanii fideeti himatti guute Irraa yaastan. irraa yaasnaa itti kana keessaa qonneetuma akkana haruma kana dhugaa akkasitti kiniina fa'aa gartee Magaalaa. buufata fayyaa dhaqaa raammoo ofirraa ittisaanii akkasii kiniina sanii ofirraa ittisaa waggaa. Boona hoo akkam taatan? Boona. Boona kana dhumee waa madda akkanatti mastiidhaan xiqqishaa corra laabbadda waa xiqqishaa achi keessaa bahu dhumee namni walanqasiifatee biiduun meeqa dhabdee madda xiqqishaa akkasii wal eeggachaa taraa eega ganama eegalle galgala halkaniis irra bulaa halkaniis ganamaas guyyaa yeroo takka kan lafan buun bineensi faan bakka dhugu dhabaa waraabachaa taraa afataa akkasitti warafa eeggataa hogguu takka asirraa kan galle akkasitti jiraanna jechuudha. Biyya fagoo fa'aa deemnee fidan akkasitti taraa nafa dhugee namni asii ka'ee kun sa'a lama fa'aa deemee sa'a sadii fa'aa deemee waraabbatee makiinaan fidachaa qullubbii calanqoo fa'aa dhaqaa baajaajiin akkasii fidachaa gandii gamanaa kun walii qabna akkasitti. Kana walii dhuunfaa akkasii baajaajiin fidachaa jiran. Ganda qaalloo kana. Ganda gamanaa qalaaxaa. Qalaaxaa. Ganda qalaaxaa. Ganda kanaan wajji dhuunfaa. Akkasii yaa'anii isaan baajaajiin fidatan. Isaan isiniin eenyu jedhanii taraa odoo halkanii guyyaarra teenyaami rakkoo kanaatiif deemanii makiinaadhaan akkasii fidachaa jira. Kanaafuu bishaan rakkoo hamaa isinitti jiru. Hamaa nutti hin Mootummaan maal akka isinii ta'uu feete? Qaamni dhimmi ilaallatu. Qaamni dhimmi ilaalu gaanuu laalee boombaa akka gartee bishaan qulqulleessee raammoo kana waan fidu kanarraa bishaan qulqulluun obaasuudha barbaanna. Bishaan qulqulluun akka isin seenu. Akka nuu seenee akkasii dhuynu boombaadhaan nuu seenee dhuynu barbaanna as jalatti kanatti taanee laala. Kanaafuu amma rakkoon bishaanii kun isinitti jabaachaati kan jiru. Qaamni gandi dusee kun immoo aanaa meettaa jalatti argamaa ganda guddaadhaa calanqoo jalatti dhihoodha. Boombaa naquudhaaf maaltu ulfaate gandi kun akkamitti xiyyeeffannaa dhabee karaa jabaatee moo maali? Hin gaafanne isin. Kana dura isin hin gaafanne yookaan mootummaan ammoo rakkoo kana furuuf waan laalee hin qabnu. Gaafataa jira. Bishaan armaa olii waan dhabameef janiiti. Calanqoo magaalaa get karaa gartee raammis jedhama. Achirraa jeneetaraan darbamaa yeroo takka fide yeroo takka hoggaa fide akkaan jeneetarri gaasa fixatuu ta'eeti darbuu dadhabuun hin jiru ifaan faan jedhanii namni ganda sanii akka ta'anii dhufan qorqorroo gamaa kana ganda buunii jedhanii achii dhufanii madda keenya kana qicatan jecha achii rakkatanii waan waliin namni heddumaateef akkasitti jeneetariin darbuu rakkoo karuma sanii jirti laa boomboon san irratti rakkoon jirti. Calanqoo jechuudha. Calanqoo irratti rakkoon jirti rakkoo calanqoo bulchaa calanqoo sanitti achi jirti rakkoon achumaan bishaan qabaniituma achumatti hambisan numa hambisanii waa bishaan nun ga'u rakkumarra jira nuti garuu
akkuma gaafachaa dadhabnee jirra dadhabnee ifattanii jirtan ifanneeti dhiifnee akkuma ta'etu bishaan kun haanurraa furamudha haanurraa furamu jechuu yeroo boombuma feenaadha boombuma feenaanu dhufee dhuyuu jechuu gandiinis kophaatti qarqachuun qaba akkas barbaadna qaba Sheekh Umar keenya galatoon galatoomaa karaa kam deemu jirti nutis gabas bool deemu jira karaan isaanii mee dhagaan keessan kun jajjabaadha yoo dadhabdee karaa Shimbirroo ni dhugama. Kunoo. Maalitti godhatan amma kana waraabdanii? Maal wayi? Huccuutti miicammoo. Meeshaa dhiitan. Meeshaa manaa. Nyaataa sitti bilcheeffatan. Bishaan kun maddamu maali? Ni maddaa? Moo bishaan roobaati? Bishaan maddaati. Eessarraa maddame? Amma kana laga maali jaaniin? Maqaan isaa maali? Abaadiri? Laga Abaadiri. Eela Abaadiri. Kun Eela Abaadiri. Maqaan keenya xixiqqisho tooraan? Kuullanee. Kuullanee. Akkasi? Kuullanii maqaa bareedaa qabda. Maal godhi jirta amma? Bishaan waraabu jirta? Maalitti goota bishaan waraabdu kana? Manaaf geessitaa? Eessarraa waraabu jirta? Gandi keessanis? Maal jaama maqaan? Ganda buuroo. Gandi buuroo kun dusee jala jira? Dusee jalatti argama? Maal jaama aanaa meettaa? Akkasimi? Aanaa meettaati? Kotti mi'aati na himi. Maqaan keenya? Adinaan eenyu? Adinaan Adamee. Har'a amma bakki nuti amma jirru tun maal jaama? Ganda buroo. Ganda buroo. Eela Abaadiri maqaan? Eela Abaadiri. Mee asitti bishaan maal fayyadamtan? Bishaan bakka wayii nu godhatanii bakka hojjaa barna haalatanii. Bishaan kana? Numa dhugaatumaaf itti fayyadamtan jechuudha. Leeyni afaaniif bishaan dhuydan bishaan shimbirroo sani madda. Kanammoo wayiitti godhan. Wayiitti godhan. Tistiifaatti godhan nyaatatti godhan sana. Nyaatatti bilcheeffatan huccuutti dhiqan kanuma. Taliguma mana keessa. Boombaan hin jiru naannoo kana. Shimbirroonis maddaame. Bishaanuma maddaati. Ha boombaadhaan jiru ha mootummaan naqe. Hin jiru. Bakkuma takkaa'u. Malee ha biraa bakka hin jiru. Amma kana dhugamas ji. Eessa? Ganda diimaaniin. Ganda diimaa. Ganda diimaanis bishaanuma kana fayyadama bishaanuma akkana kana. Akkana irra guddatu. Sanis garuu bishaanuma maddaati. Galaanitti. Gandi diimaa fi gandi buuroo kun tokkuma mi? Tokkuma. Amma buuroo mi roobe galaanni sasumaan seena. Galaanni ni seena. Kunammoo wantaraan baartuu buusara kalatti cimadu. Kunu bishaanuma galaanati. Bakki galaana. Kuni amma irraameessanii jiru. Irraameessanii? Jiranii. Immoo madda. Chira madda laata. Xixiqqoodhaa umriin isaanii hin geenye bishaan waraabu jiran. Sangubbaan kiiloomeetira 3 ol gaara keessa miilaan ol deemanii kan gandatti ol galanii. Lafti kun akkuma agartan kana bosona keessa gaara keessa kanatti dhagaalee keessa gadoo gabbu'anii lafa deemuufillee miilaan deemuufillee mijjenne keessa daa'imni kun waan kana bishaan kana waraaba. Bishaanummaan akka jettan kun bishaan qulqulluu silaa dhugaatiidhaaf ta'u sanii miti. Bifti isaatis jijjiiramee jira amma dhugaa dubbachuudhaaf.
bishaan kun bifti isaatis jijjiiramee jira bimbii irra jira dhukkuba buseetiif dangiidhaaf waa hedduuf nama saaxiluu danda'a haalli keessa jiru rakkisaadha gaa amma gandi buuroo yookaan gandi diimaa kun dusee araddaa dusee gammachuu dusee jalatti ganda jiru gammachuun dusee gaa aanaalee meettaa keessatti araddaalee gurguddoo jaaman keessaa isii takka asfaaltii irraa yookaan daandii guddaa irraa fageenya dhihoo irratti ganda argamu keessatti calanqoo jalatti ganda argamu gaa calanqoo harargee keessatti bakka beekamaadha magaalaalee harargeen ni qabne jedhu kanneen akka Haramaayaa Qullubbii Awwadaay kanneen itti aanee calanqoo qobboo maqaalee maqaan isaatiillee beekamaa maqaa ganda guddaa kana jala jirutti bishaan boombaa jiraachuu dhabuunsaa ani hedduu wanni ajaa'ibsiis ta'u bishaan kun bishaan jiran keessaa kan irraa wayyaati kun kan irraa wayyaa akka dhugaatti fayyadamaa jiran asuma biraan bishaan qaamatti dhiqannaadhaaf itti fayyadamna jaan bishaan roobaa boolla balaniiti deemee ilaalla nuti gaakata isaa dhimma biraatiif dhufnee waan kanaa agarree bira dabruu dadhabneetu moo waraabne wanni kun egaa uummanni kun rakkoo hamtuu keessa akka jiru agarraan moo waraabne dhimma biraatiif as dhufneeti bishaan kun kan irra wayyaati bishaan reefu agarreessan booruudha qaaman dhiqachuuf wantoota uffata dhiqachuuf itti fayyadamna jaanii garuu bishaan san kan roobaati bishaan galaanaa iddoo tokkotti walitti qabaniiti yeroo roobni roobee galaana sanirraa fayyadamanii kanumaa'u bishaan san waraabbachuudhaaf gaarri isaan keessa deemaa dhufan miilaan deemu fudhata. Hedduu rakkisaadha ammas daa'immanii fayyadamaa kanuma keessa maatiin illee daa'imman akkana osoo lagatti erguu baate. Maaliif qaama dhimmi ilaallatu qofaaf osoo hin ta'in haadha abbaanis ijoolleen tun ogguu ilaaltu umriin isaanii umriitti bishaan waraaban irra hin jiran osoo ijoolleen tanarra gurguddoo waraabanii yookaan immoo ifiif maatiin isaanii fayyadamanii irra gaariidha waan jiru nuti gamanumaan dhaamsa keenya kan dhaamnu taha gaa artist Muraad wajjin hajirru bishaan kan dheenee alaalu. Bishaan kun beeyladaa fi dhiqannaadhaafis itti fayyadamanii bishaanuma roobaati akka ijoollee irraa dhageenyetti ogguu laaltu. Bishaan roobaati mee? Lachuutu bishaan roobaati mee? Kuni bishaan roobaati. Galaana walitti qabanii? Qotaneeti itti akka harootti. Bakka ogguu laaltu laalas jala dhimma isa kana jala madduu jira. Garuu booraawee jira. Bifti jijjiiramtee jirti. Bimbiilee gubbaarra jira. Tiinii waa hedduu keessa jira. Buseefillee ijoollee saaxiluu danda'a. Lafti isaa ragragaa namni keessa kufu mala waa hedduu. Takka hawaasni naannoolleen yoo sirriitti eega irraa fayyadamu sanoollee qulqulleessee wayiin godhee akka maddaatti bishaan xaliila godhuun danda'ame akka yaadaatti yookaan immoo qaamni dhimmi ilaallatu bulchiinsi naannoodhaa osoo irraa tolche waan bareedaa ture. Keessattuu yeroon tun yeroo baajannii guddaa ramadamee biyyattii keessatti misoomni adda addaa silaa hojjetamaa jira jaamu keessa jira. Yeroo kana keessatti uummanni kun sadarkaa kanatti rakkina keessa jiraachuun waan hedduu nama gaddisiisu. Aanaan meettaa daandii irratti argama daandiidhaaf dhiyoodha. Bu'uuraalee misoomaa hedduun irratti hojjetamuu danda'ama. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasaaf dhiyeessu itti yaaduu qaba. Itti yaaduu qofa osoo hin taane dhimma dirqama waan ta'eef hojjechuu qaba. Mastiidha kun. Lammaffaa ammaas bakka bishaan jireenya ilma namaatiif bishaan bu'uura jireenyaati. Misooma bu'uura wantoota jedhaman keessa adda duree irratti kan argamudha. Namni bishaan dhuguu qaba. Bishaan dhuguu qabu immoo bakka iyyuu ilma namaatiif bishaan qulqulluutu barbaachisa. Magaalaas haa ta'u baadiyyaa bakkuma fadhee taanaan bishaanuma qulqulluutu barbaachisa. Bifa saniin osoo hubatamee wanni kun sirreeffamee tolfame haja'u nuti illee gamanumaan dhaamsa keenya dhaamna. Qaama dhimmi ilaallatu uummanni naannoo kana waan ijoo akka harkaniif sheerii fi kana godhuudhaan dhaamsa keenya kan akka bakkaan nu geessan abdii qabna. Galatoomaa isiniin jenna.